Hundi keessanuu fayyataa galatoomaa warri dhuftanii gaannus dhageeffachaanus waraabaa jirtu. Guddaa haasawni haasawamee ani sagga tokko waan dhageemerraa hin haasawa. Hacaaluun goota uummata Oromootii fi gaafa Afrikaatti illeedha. Maali jennaan warra dhala namaa hundaaf falmu Oromoo qofa bira dabre ummata biraatiif illee falmaa ture. Isaa sun keessa jiru gaa wareegamni dhufe guddoo wanni isinillee yaadachiisu Dr. Ali Birraan maal jee gadda keessa booyaan daa'imman ifa silaa qabaachuu qabnu dhabne jecha cimaadha. Isarratti waan aartii amma faawundeeshina Hacaaluu Hundeessaa bira dabree awwaardiidhaan dhala fuuldura dhuftu xiqqaa guddatu bira dhaabbatanii gargaaruu irratti xiyyeeffatee fedhasaa sun guutuudhaaf jaarmeenni kun illee ijaarame. Galatoomii haadha warra isaatiin jechuu kooti akkanatti wanni kun cimee itti fufee waggaa afuraffaasaa har'aan tana kabajuudhaaf galatoomaa daa'imni yookaan kanneen taayilantii qabdan hundi warreen waan kanarratti hirmaatan hiree gaariin isinii hawwaa awwaardii kanarratti fayyaataa baganuu wajji hirmaatanii galatoomaan isiniin jaa walitti eegnama.